OMS miidiyaa haqaa, miidiyaa jaalalaa, miidiyaa tokkummaa jabeessaa. Warroonni OMS hin beekne miidiyaa dhugaati waan ta'eef jajjabeessaa share, like, subscribe godhaa. Wal jabeessaa jabaadhaa. Obsaa miidiyaa madda bashannanaa. Oromoon yoo dubbatu jabaa ofii abbatu jabeeffata, tikfatee bobbaafataa jedha. Kanumarra dhaabbannee miidiyaan OMS miidiyaa jabaadha. Jabaa ofii abbatu jabeeffata. Miidiyaa kana jabeessuun Oromoo fi Oromiyaa jabeessuudha. Kanaaf dhaabbileen garaagaraa miidiyaa kanarratti gaaf beeksifattani. Miidicha qofa osoo hin taane ofis beeksisuu akka dandeettani hubadhaati. Miidiyaa kanaan ofillee beeksisaa, miidichas beeksisaa. Miidiyaa haqaaf dhaabbate miidiyaa OMS hedduu galateeffanna. Subscribe, share, comment godhaa. Obsaa miidiyaa madda bashannanaa. Hundarraa hundaaf OMS miidiyaa magaalaa Shaashamannee fi naannawaa ishii akkasumas idil addunyaa beeksisuudhaan beekamu OMS like, comment, share akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa. Hundarraa hundaaf OMS. Obsaa miidiyaa madda bashannanaa.